Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota Saannatee Istiidiyoo kan iddoo garaagaraa mana keessatti teessaniin hordofaa jirtan hundumti keessanuu nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtanitti isin qaqqabu isiniin jenna. Egaa guyyaa har'aa yeroo jalqabaatiif sagantaa anaa dhufuu fuula keenya Saannatee Istiidiyoo irratti qabannee isiniif dhiyaanneerra. Sagantaa keenya anaa dhufuu guyyaa har'aa irratti immoo keessummaa adda ta'e tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya kun dargaggoo lafaa dhufaa kanaan dura hojiilee garaagaraatiin kan beektan ammas immoo hojii haarawaa adda ta'e tokko qabatee hawaasa isaatti gad dhiyaateera. Dargaggoon kun eenyu akka ta'e gaafiif deebii xinnoo isaa wajjin goona. Turtiin keessan dhufaan haa ta'u isiniin jenna. Egaa dargaggoo Ustaaz Umral Faaruq bin Sheek Aliyyi waamicha keenya kabajee baga nagaan istiidiyoo keenyatti argamtee isin jenna. Hayyee isinis warroonni qophii kana qopheessitanii asirratti affeeruu keessaniif iddoo galatoomaa jazaakumullahu iddoo galatoomaa isin jenna. Atis shaggaa asirratti affeeruu keetiif galata guddaa qabda. Maarree haasa'a keenyaaf akka seensanuu ta'utti dargaggoon Faaruq eenyudha? Eessatti dhalatee, eessatti guddatee? Akkasumas eessatti baratee daawwattoota keenyaaf ifa nuuf godhime? Okay. Ani anuma. Aniin kun ammoo Umar Faaruq bin Sheek Aliyyi jedhani. Maqaa gabaabinaan ammoo Faaruq illee jedhan kara lamaanitti iyyuu ni deema. Abbaan koo Sheek Aliyyi Ahmadi kan itti dhaladhe Oromiyaa kutaa Baalee aanaa Agarfaa naannoo baadiyyaa takka Heebanuu Bul'aamuu jedhamti. Achumatti dhaladhee guddaallee achiin turre umrii kiyya irra caalaa bakkuma mana barumsaa adda addaa irratti fixe. Toorri naannoo dhaloota kiyyaa garuu naannoo sanii Heebanuu Bul'aamuu jedhamti. Akkana jirra jechuudha. Ilma qotee bulaati jecha gabaabumatti. Qotee bulaa keessaallee ka tokkoffaadha. Baay'ee namatti tola. Mee ijoollummaa keetitti manni barnootaati itti barattee guddattee eessa fa'aadha? Mana barnootaa ani jalqaba irratti naannuma keenya sanitti naannuma baadiyyaa sanitti abbaa kiyya irratti barnoota amantaa Qur'aana jalqaba irratti barachaa ture. Qur'aanas abbaa koo irratti baradhee achi booda ammoo naannoo keenya san ni jira Sheek Ayyub Suleyman jedhaniini. Isaan irratti Qur'aana guutumayyuu isaan irratti buuse. Isaan irrattis Qur'aana yeroo 2-3 irra deebi'ee achi booda abbaan kiyyas sheekha imaamaa naannoo saniiti. Kitaaba Safiinatun Najaa fi sharhii adda addaa matni Abi Shujaa kan jedhan tokkotu jira. Sanis isaan na barsiisanii abbama kiyya irratti qaqqara'aa ture. Booda godina Arsii aanaa Hadaabaa ganda Shaayyaa jedhamu naannoo magaalaa Laajjoo Shaayyaa jedhamutti achumatti Sheek Muhammad Hussein Laajjoo kan jedhan tokkotu jira. Isaan irratti Qur'aana qajeelatti barsiisanii isaan bira deemee isaan biratti waggaa 2 fi akkas achitti baradhe. Achumatti barnootas amma kutaa 2 achumatti Qur'aana qara'aa mana madrasaa barnoota achitti jalqabaa achuma barachaa ture. Dheeraadha haa ta'u achi booda ammoo isaan biraa deemee abbaan koo fuudhanii godina Baalee aanaa Agarfaa naannoo Odaa Caffoo jedhamtu Sheek Umar Maammaa nama jedhan kitaaba kan qaraasisan isaan bira na fidanii isaan birattis kitaaba Usuulu Salaasaa akkasuma Buluugaa Riyaada Tajriidaa machi isaan biratti qara'e waggaa 2 fi ji'a 7 akkas ture. Isaan irrattis kitaaba alhamdulillah akkuma gaarii baradhee booda achirraallee haala adda addaatiin jijjiirachuu yeroo barbaadetti olma bahee bakki sun gammoojjiidha xiqqoo achirraa ol deemee gara aanaa Agarfaa magaalaa Agarfaa bira baadiyyaa wayiitu jira Sabbaajjaa jedhaniini Sheek Kadiir Sabbaajjaa nama jedhan tokkotu jira Sheek Kadiir Abdul Hakiimi. Isaan irrattis waggaa takkaa fi qixxee achitti isaan biratti barachaa ture. Isaan biraa deemee jennaan godina Arsii aanaa Hadaabaa aanaa Boqojjii magaalaa Roobee Garjiidhaa jedhanitti Sheekha doktora keenya guddaa hayyuu beekamaa Haji Muhammad Amaan Abbaa Jamaa Haji Muhammad Amaan Haji Adam Abii Jamaa jedhaniini isaan nama aalimaa guddaa irraayyee isaan biratti
barachaa ture. Isaanis yeroo barii roobee garjeedaa san irraa deemanii kara magaalaa Maqqaallaa jedhanii aanaa Agaarfaatitti as galanii wal taraa jechuudha. Bonaa fi birraa wal keessa achi barsiisaa turanii. Achumatti anis barnoota islaamaa isaan irratti baradhe. Sheek Kadir biratti matni afranuu isaanuma biratti geesse. Isaan biratti ammoo Haji Muhammad Amaan kana biratti matni afran kana qajeelatti irra deddeebi'ee barachaan ture. Kitaaba Tajriidu Sarih kan jedhamu tokko isaan irratti shifeerumti tarii beekuu isa shifeera ta'ee isaan irratti qara'ee guutuu isaa matni afranuu achumatti qulqulleesse. Shifeera jechaan mee daawwattoota keenya maaliif barnoota diin islaam kana keessaa harka caalaan afaan arabaa baay'ata waan ta'eef mee fakkeenyaaf jechoota shufeera jedhu kana fa'aa afaan oromootti nuuf hiiki daawwattoota keenyaafis akka ifa ta'u jechaadha. Fakkeenyaaf shufeera irraa nuuf eegaliiti. Shufeera jechuun ka konkolaataa kana osoo hin taane kitaaba tokko yoo sheeka irratti qaraatu san daayirektii fakkeenyaaf darasaa 500, 600, 250 jiraachuu dandeessa. Sanniin keessaa ati dura bu'ummaadhaan yeroo sheekni si qaraasisu san isaan irratti barnoota qaraatii san kitaaba san hiikaa isaa wajjin sheekaaf jetta. Sheekni ammoo hawaasa guutuudhaaf hiika. Shifeera jechuun isa sana kitaaba sana ammoo jalqaba irraa hamma dhumaatitti sheekuma san irratti jettaa jechuudha. Tajriida Sarih san akkasitti isaan irraa hamma jalqabaa hamma dhumaa isaan irratti waan ta'e tafsiira hundaa sharhii waliin isaan biratti muxaalaa godhe. Ammas barnoota nahwii adda addaa achumatti kan seerluga afaan arabaa achitti barachaa ture. Achirraa deemee godina Arsii aanaa Gadab Hasaasaatitti Arsii lixa aanaa Gadab Hasaasaatitti Sheek Miftaah kan jedhan Qur'aana haffazuudhaaf deeme. Isaan birallee isaan sun aanaa Gadab Hasaasaatitti nu barsiisaa turanii achirraa yeroo 2010 akka lakkoofsa Awurooppaatitti yeroo rakkoon adda addaa heddummaate san yeroo san nu fuudhanii aanaa godina Arsii lixaa aanaa Kufaleetitti nu taran. Achitti yeroo rakkoo waa'ee dhimma amantaa Alhabaash maamaalatti sana jechaa waa'ee saniif rakkoon hedduun ture sheekallee barbaaduu wanta ture ol ka'anii aanaa godina Arsii lixaa aanaa Kufaleetitti nu taranii achittis waggaa takka akkas achitti quraana san alhamdulillah hifzii isaa sammuutti seef godhadhee achirraa deebi'ee gara godina Baalee aanaa Agaarfaatitti deebi'ee aanaa Agaarfaatitti deebinaan barnoota kutaa barnoota aanaa madrasatu jira. Madrasaa san kutaa afuraffaan seensisanii achitti barnoota san barachaa karaa biraatiin ammoo quraanallee irra deddeebi'aa. Obboleessa koo tokko waliinis mana suuqatu jira isa san hojjechaa. Osuma akkas jiru qilleensi biyya alaa kun reef babbariiruu jira yeroo san qilleensi biyya alaa kun barari'aan tareechu biyyarra. Seenaa baay'ee dheeraa naaf himte Umar Al-Faaruq. Ati umrii ijoollummatiin jechaadha kan diin islaamaa qara'uudhaaf biyya keessa naanna'aa kan turte. Haala kamiin gargaarsa maatiitiin immoo gargaarsuma hawaasaatiin immoo ofumaa keetiif dandeetteeti yeroo barnoota kana imaltu? Abbaan kan koo barnoota amantaa kana baratanii turanii rakkoo fi gidiraatti keessatti namarraa dhaqqabullee qajeelatti beekan. Isaanummaan gaachana naa ta'anii bakka silaa kitaabota barna barbaachisu naa bitaa ammas kitaaba hedduu qabanii isaanis kitaabota hedduu isaanumarraa fudhachaa wantoota silaa na barbaachisu isaan irraa argachaa. Haa ta'u ammoo dandeettiin abbaadhaa fi abbaa kun yeroo ati biyyarraa baate si duuka hin jiraatu. Wanni yeroo sanaan hojjataa ture yeroo bakka nafaqaa ganda silaa jechuun namni akkana rabboomumaaf si fudhatee si waliin si gargaaraa jechuudha. Namoonnummaan kunis na gargaaruu irratti gahee hedduu taphatanii jiranii. Haa ta'u ammoo irra caalaa namni akka bakka kana gahuudhaaf dandeettii hedduu naaf taphate shoora hedduu naaf taphate abbaa kootii fi obboleessa kiyya Ahmad Sheek Alii jedhanii biyya jira. Waa hedduu tokko na gargaarin akkasitti bakka kana dhaqqabuu danda'e alhamdulillah. Haala kana jechuudha. Deeggarsi abbaatii fi deeggarsi namoota biraallee hedduutu jira. Yeroo mana jiru yeroo ammas achillee fagaadhu kan isaanillee akkuma na bira jiru kan faamiliillee ammoo na bira hafee hin beeku jechuudha. Kitaabota adda addaa naa bituudhaan uffata naa bituudhaan yeroo ammanatti deebi'us manarraa na ari'uudhaan deem baradhunaan jechuudhaan waan akkasiisaniin deeggarsa hedduutu raawwatamee ture jechuudha gara faamiliitii fi gara warra bira ta'uutillee. Maatiin kee
barnoota irratti baay'ee si dhiibu jechaadha akka ati hojii biraa irratti maaliif yeroo baay'ee ijoolleen naannoo baadiyyaatti dhalatanii guddatanii hojii irratti malee kan bobbaafaman barnoota irratti miti. Kan kee maatiin ammoo barnoota irratti si dhiibaa ture jechaadha. Akkas hedduu barnoota abbaan koo bakka kennaa ture. Rakkoo barnoonni namarraan gahullee ni beekan. Yeroo hedduu waan barnootaa kana akkuma naannoo saniititti isaanis waan nama barsiisaa turaniif miidhaa hawaasa keenyarra gahaa jirullee ni argan. Saniif yeroo hedduu yoo guddate ji'a takka mana taa'een beekachuu akka gaafa barnoota jalqabeeti ji'a takka mana hin turu. Dhufee jennaan hacamatii kitaabotuma yookiin waan bibbituu yookiin isaanuma dubbisuu hagasuma malee manatti nan deebisan. Yeroo amman dhufeellee silaa boqonnaaf dhufa garuu isaan kitaabota ifii beekan faaruqoonni akkanaa maal jechuudha faanaan jedhan. Yoo ani wallaale immoo maal barachaa jirtas naan jedhanii na qormaatu. Kitaabotuma beekan arkaan islaamaa meeqaa wanti akkana akkaminaan jedhan. Anis osuma deebisuuf garuu isaanumaan deebisu kana faallee irratti na deeggaraa waan wallaale immoo barachuu qabdanaan jecha akkasitti wanti akkasitti ture. Maatiin kan kee barnootatti kan si dhiibaa turanidha kan mirkaneeffadhe. Maatiin kan kee barnootuma diin islaamaa qofa irratti si qajeelchammoo akkasumas barnoota idilee irratti hoo kan xiyyeeffatanii si gargaaran yookaan ammoo gamas si harkisan hoo jira? Abbaan koo akkuma duraan isiif ibse ijoollee 19 akkas qabanii kun barnoota amantaa barataa kun ammoo barnoota idileellee barataa. Obboleessi Ahmad Shekaliyya kan jedhan barsiisaa ture. Manatti akadaamii wanta barnoota gahaa nuuf kenna. Osuma mara barumsaa hin dhaqne waan hedduu takka wantoota sila seerluga afaan Oromoo kana waan sila bakka mana barumsaatti kutaa 5 keessatti baratan nu barsiisaa ture ijoollee wajjin. Abbaan kan kollee wanta sanirratti hedduu nu deeggaran. Nutis anis yeroo biyyarraa bahetti bakkuma qara'u sanitti barnoota idileellee barachaa kanallee barachaa abbaan keenya ammoo hedduu irratti nu jajjabeessaa turanii. Haa ta'u ammoo irra caalaa wanti akka sila barnoota kanas duuba cimsine sanis hin ganne nu godhe deeggarsuma abbaa keenyaati rabbi irraa haa jaallatu. Nutis alhamdulillah waluma jajjabeessaa obboleeyyanis nu jajjabeessaa akka barnoota lamaan wal duuba of nu godhan jechuudha. Marre Faaruq osoo waan tokko sin gaafatin bira dabruun fedhu. Mee amma ati ijoollummaarraa kaateetiin nama maatiin kan keellee barnootatti si dhiibanii barnoota diin islaam barachaa turte. Muudannoon yeroo bara barnootaa kana keessa ture wanni si qunnamime muudannoo qabdaa tarii nu himi. Muudannoon kun hedduudha. Namni umurii isaa xiqqeenya irraa biyya baqaa deemee biyya barnootaa deemee baratu muudannoo hedduu qaba. Bal'inna ta'uu gammachuu ta'uu gadda ta'uu haa ta'u nama hedduu himuun yeroo fa'aa hin geettu akka muudannootitti jedhee kanan yaadadhu gaafa takka abbaan koo bakka qaraatiititti aanaa agaarfaa caffoo bakka jedhamtutti Sheek Umar Maammaa biratti na erganii achi qara'aa ture. Isaanis nama ani biratti qara'uu barbaaduutti na ergan sheekni kun. Isaan kana biratti osoo qara'aa jiru nama kana nafaqaa jedhan akka afaan keenyaatitti yaani gaa jechuun nama tokko sheeka biraa sheeknummaan darasaa hedduu jechuudha. Mana nama tokko si fidanii itti erganii nama kana rabbiif jecha nyaata dhugaatii isaa danda'a maatii bira galtu akkas isaan kana bira galee mana barumsaatitti namni hedduun kun waan adda addaa chaalenjii ol godha. Osuma waa hojjennu kiisii waraqaa xiqqoo takka beektaa peestaala tan jedhan tan saantii lamaa takka xiqqoo haphii doolche tan jedhan isiisan bakka mana barumsaatitti ijoolleen chaalenjii gochuudhaaf akkanatti qal'istee ol dheeressite. Waliin martee ol dheeressite. Namni waan kana hojjetu hin jiru ture. Akka chaalenjiititti waan kana hojjechuu qabdanii waan jedhu murteessan gaafa san. Namni waan kana hojjete waan akkanaa qabaa chaansii akkanaa carraa akkanaa qabaa hin badhaafamaa jedhan. Waraqaa xiqqoo tana ol dheeressine hagas gochuu dadhabe namni hundi. Nullee amma waan kana yaalaa inni dadhabne obbo Hiriyaa kiyya tokkotu jira Abdul Hakim Abbaasii kan jedhan tokko jira. Isa waliin galla mana takka galla. Inni illee mana biraa gala garuu bakki bulu bakka takka. Isa waliin kootu galgala hojjenna waan kana buruufinnee nama darasaa tana hunda tokkoffaa taanaa waliin jenne.
asii waraqaa tanaan gallee marree qixxe ol dabarsinee waraqama xiqqoo tana barru waan walitti maraan hin danda'amne qal'ifne qixxe ol dabarsinee teenne achuma ganama osuma akkasitti waraqama kana marru hirribni nun kute yoo ganama nuti ol jennu aduun baate way waraqaa namni yaada taaree qaraatiin nu jala tartenne osuma illee nyaatin asii fiigaa sunnee deemnee bakka qaraati yeroo dhaynu nuti achuma oollee adaa abbaan manaa suni balbala bane ganama yeroo balbala banu waraqaan akkana qaqallatee walirra taa'ee akkana dhaabata kanfaatitti yeroo kana a'uuzu billaahi mina shayxaan rajiim jedhana jecha inni maal si haa waan nu falfala mana dalayne falfala mana na dalage gurbattii jedha xiqqishaa ture beeyte agana gaa waan barjee waan akka maajikii barjee waan maajikii wayi waan ani irratti dalage sehe maal hojjeta namni ni jiraame qur'aana yeroo qaraatu falfalli waan adda addaa sirraa deemaa waan jedhu namni sammuu keessatti see godhate namni sun waa qur'aana illee hedduun beeku qul huwallaahu ahad allahu samad jedhee muka kana qabate suuta waraqaa tana gadi darba balbalarra gadi dhiyeesse aboo hunni hunda galaafatti amma innummaan galee hafuudha kunarra hojjetee jedhee achuma dhiise manguddoota ganda sanii waliin yaamee adaa itti himatee galgala manguddummaaf dhufan. Biyya hunda yaasee jecha. Nama naannoo sadii ganda waliin yaasee mucaan akkana falfalan irratti hojjete jedhee. Ani ammoo waa kana quba hin qabu aayilaandiiti laastikiiti akkana waliin dhahaa daa'ima waan ta'eef xiqqaa waan ta'eef kawkaw godhaa gale. Yoo an galee ol seenu anumaa xiqqaa kana nama jabaa na godhanii abboo ati akkamitti kunoo namni kun waa hedduu sii ta'e rabbii rahmata siif godhe ati akkamitti falfala namarratti hojjetta falfala maali amma himadhu nuuruu jedhanii himadhu jedhanii isaan inni amma waan jedhe akkana kunoo halkan achi bulee ganama falfala guutuu mana cufee deemee miti maal kunoo akkanatti bari ganama yeroo sun akkana dhaabata kiisiin falfalaan guutamee barjeedhaan maajigee ani bismillah jedhee quraan irratti qaraa jara gadaasiisi yoo inni hojjetin ufuma haa baasu hayyee abba jedhee ani waraqaan maali jedhee ibboohe amma daa'ima ammaan na dhagaamti illee ni boohe achumaa deemee homaa miti jedhee booyaa itti mul'ise waraqaa akkana kananne abboomaa daa'imatti taphatte jedhanii amma isallee lolaniini ani aariin sun na keessaa hin banne bakka bultii dhaqee mucaa hiriyaa kiyya san waliin rafaa booyaa dhaqee yeroo san daa'ima illee ni qeebalamti rabbiin kadhadhe amma aariin sammuun xiyyatuun nan jirtu halkan san guutuu rafuu dadhabee maal jedhee rabbiin kadhadhe yaa rabbii kiyya waan biraan godhini namicha akkana na godhe kana ganda san guutuu keessaa manuma isaa san bicha akkana qoroori karaa lafti jirtu san akkasuma gadi gargalchi yeroo an kanama bahu na dhagee na argisiisee akkasitti dhibbara dhibbatti ammoo akka rabbi akkas godhu sammuu keessatti qabadhee ta'a beeta amma takkaa rafee yoo an qixxe ol jedhee maskootiidhaan akkas achi ilaalu manni gadi hin gargalle akkasumatti jira. Okay, halkan keessa illee shakkitee manni ammaa ka'ee garagalaa halkan manni ammaa gargalaa shakkee ammallee xiqqoo jedhee rafee yaa rabbi daddafe jedhee gadi deebi'ee hirribatti yoo ammallee jedhu mana aduun itti baate ganama akkasumatti jira. Abbootu bintu jabduudhaa miti jedhee manni illee waan gubannee gadi illee hin gargalle asii sheeka kiyya bira dhaqee waan akkana jedhee itti jabeessa. Sheekni waan daa'ima ta'eef dubbima laaftoo godhanii deem gurbaa maal si godhanii miti maal daa'ima akka ta'e sana maaltu shakkaa miti naa jedhanii yaadannoo akkasii yoo qaba mudannoo akkasitti nu mudate hedduu keessaa jechuudha. Egaa dargaggoo Umar Faaruq afaan si goyseen se'a. Waa'ee dhufaatii guddina keetii fi Umar Faaruq eenyudha kanumatti bira dabarree yeroo ammaa kanatti dargaggoon Umar Faaruq eessa jiraataatti haadhu? Biyya kam jiraatta? Ani biyya Awurooppaa jiraadha. Awurooppaa kana biyya Jarman jiraadha. Biyya kanas tuttureera waggaa 2016 dhufe amma waggaa 3 deema jechuudha. Haa ta'u biyyuma kana keessa rafaa hojjetaa barataa uma adda addaan ni jira miti akkanumatti jiraanna alhamdulillah. Waa'ee jiruu fi jireenya biyya ormaa kana gadi fageenyaanis nama gaafatanii. Gama qabxii kiyya ijuutti gad dhufuudhaan duratti dargaggoon Umar Faaruq hawaasa Oromoo kamuufuu dargaggoo fuulli isaa haaraas miti hojiin isaas haaraas miti hojii baay'eedhaan si beeku jedheen abdii qaba sana odeeffadheenis maarree hawaasni kan kee hawaasni Oromoo Faaruqiin maaliin si beeku
kanaan dura marsaalee miidiyaa garaagaraa irratti akka hojjetaa turte nan beeka. Mee hawaasni kan kee maaliin si beeku? Maaliin na beeku jettee immoo amanta? An barnoota yeroo as dhufellee irraa hin dhaabbanne haa ta'u ammoo hojii hawaasummaallee akkuma as dhufeen irraallee jalqabee irraa hin dhaabbanne wanni hawaasni naan beeku ammoo hedduu karaa akka amantaatitti barsiisa amantiitillee amantaallee ni barsiisa toora sooshaal miidiyaa irratti feesbuuk haa ta'u telegiraam haa ta'u ammas yuutuub irrattis namoonni hedduunis na hordofanii kanallee ni barsiisa ammoo karaa hawaasummaatitti walaloo adda addaa qopheessa yeroo hedduu TV'n OMN faatis dhufanii asitti wanta san interview narraa godhanii walaloo hedduu 2016 yeroo jalqabaa hiriira Oromoo sanis hedduu asitti walaloo narraa barreessaa turanii anis interview isaan irratti walaloo dubbisaan ture. TV adda addaa irratti sagantaa yeroo tokko tokko TV Islaamaa akkasuma Oromiyaa Islamic Television irratti sagantaa diinii da'waadhaa ni gaggeessa. Ammoo wanni hawaasni ittiin na wanta jedhu walaloo hedduu barreessa yeroo hedduu walaloon amma osoo silaa danda'amee dandeettiin kan argamu taate waan hedduu barreeffamuu danda'u kitaabatti waan jijjiiramuu danda'u fakkeenyoo siif fudhadhe gaafa Dr. Abiyyiin as dhufa biyya kana dhufan muummichi ministeera Itoophiyaa jechuudha gaafa isaan dhufan san walaloo takka dubbiseen ture walaloon sunis hedduu fudhatama argattee guyyaa san ol antummaa warroonni silaa sabni biraan irratti argisiisuudhaaf deeman alaabaa Oromoo tan akka hin mul'anne barbaadaa turan. Anis sagantaa walaloo dubbisuu san qabaadha. Walaloo san irratti alaabaa nam tokko yoo akka mul'isu hin barbaanne iskiriinii guddichaafatti. Boobama kana jala kaa'adhee ture yeroo maachi dhaqoo yeroo an ol baase warroonni alaabaa tan hin barbaanne gamas iyyan. Guyyaa san akkasitti akka ajaa'ibaatitti alaabaan sunis mul'attee namni hedduun ashaate jechuun walaloo illee hedduu barreessa. Barnoota amantaa ammoo hedduu kennaa amantaa keessaallee wantoota sila hawaasa kaan hin miine kan kana gadi hin qabne kan ol hin qabne waa'ee jaalalaa irratti waa'ee barnoota amantaa irratti waa'ee jireenyaa irratti waa'ee hawaasummaa irratti uma akkanaa kanneen hojjechaa ture as dura jechuudha. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa dargaggoon Ustaaz Umar Alfaaruq bin Sheek Aliyyi waltajjiilee hawaasaa gurguddoo irratti hirmaatee walaloo adda addaa dhiyeessaa kan turedha. Mee walaloo inni kanaan dura waltajjii guddaa irratti dhiyeesse daawwannee walitti deebinaa nu faana tura. Alaabaan tuni tarroobee Baalee keessatti ittiin fannifamne arda ifatti baafnee mul'ifanna. Walaloo mata dureen isii baga gammaddan baga gammanne jettuudha. Jirra jirtu lammii mee akkam jirtan jireenya akkamii baga naaf jiraattan hundi lammii tiyyaa baga nagaan dhuftan hundi ilmaan ayyaa mee akkam jirtan nagaamii fayyaa hawaasa keessaniin baga wal gartanii keessummoonni biyyaa nus baga isin eeyne isintu foon keenya nuti qaama keessanii isin lafee teenya nuti qaama keessanii isin lafee teenya. Ilma mootiitu dhufaa gurrarra nu baatee qeerroo fi qarreen akka jirtuun kaatee abbaa jijjiiramaa simachuuf gurmooytee yoomuma nuuf dhufaaf guyyaan nu dheeratee osomaa eeggannu aduun dhiita baate yaa urjii Oromoo bagaas nuuf dhufte. Doktora jaalalaa hunduu si jaallate hedduudha si yaanne baga nu dubbifte hedduudha si yaanne baga nu dubbifte. Bakka kana gahuuf rakkoo hedduu mudanne gootota hedduu karaa kanarratti dhabne qabsoon waaqoon guutuu bosona itti seene tan Taaddasaan Birruu tan Eebbisaan addunyaa itti fannifame tan sababa isiitiin nadhii itti dhabne tarsiimoo isii ittiin oofaa jirru diinaaf hin kenninu jennee waraqaa guutuu fuunee garaa keenya nyaanne iccitii saba keenyaa akkasiin dhoyfanne. Iccitii saba keenyaa akkasiin dhoyfanne Haaji Adam Saaddoof Haaji Kadiir Diinee seenaan hin daganne.
Egaa daawwattoota keenyaa walaloon Umar Al-Faaruq gaafa muummichi ministeera Itoophiyaa biyya Jarman magaalaa Firaankfurtii irratti dhufee ati dhiyeessite baay'ee kan nama gammachiisudha. Keessattuu alaabaa sana uffattee istiideemiin gunni kan iyyeedha. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessaadha dhugaa dubbachuudhaa fi seenaa galmeessiteerta jedheetiniin amanaanis gama kootiin. Gama gaaffii koo itti aanutti seenaa. Barnoota kennitu kanneen barnoota hawaasaaf dabarsitu kanneen marsaalee miidiyaa hawaasaa kam fayyadamtaati? Miidiyaa hawaasaa irra caalaa namoonni na hordofan Facebook irratti na hordofani. Facebook koo jala fakkeenyaaf fuula Facebook kiyyaa jalatti nama 75,000 akkasitu na hordofa. Nama kaan irratti illee gara peejiitiin illee amma nama 20,000 na hordofani. Itti aansee toora YouTubeetiin fayyadama. YouTube irratti illee amma nama 17,000 subscribe kan jennu san jechuudha. Santu na hordofa. Ammas Telegiraamaanis yeroo garii Instagram irrattis barnoota gadi dhiisa. Kanneen irraa kan hafe immoo guruppii adda addaa warri WhatsApp kun walirratti waan adda addaa jedha. Barnoota guyyaarraa yookaan immoo torbaan irraa barnoota dhaabbataa garee oomishtuu garee da'awaa islaamaatiin guruppii keessatti ni hojjechaa ture jechuudha. Alhamdulillah. Amma gama gaaffii koo ijottan gad deebi'a. Dhiyeenya kana marsaa miidiyaa hawaasarra kan naanna'aa jiru waa'ee kitaaba onnee irraa gara onnee jedhu tokkotu baay'ee haasa'amaa jira. Waa'ee kitaaba kanaa gabaabatti nuuf ibsimee daawwattoota keenyaaf kitaaba kana kan barreesse si'i. Daawwattoota keenyaaf mee waa'ee kitaaba onnee irraa gara onnee kana ifanuuf godhi. Kitaabni kiyya onnee irraa gara onneetti jedha. Yookaan immoo akka afaan arabaatitti waan afaan lamaan barreeffameef afaan arabaallee keessa jira. Afaan oromootitti illee wanta hiikame waan jiru onnee irraa gara onneetti jedha yookaan immoo minal qalbii ilal qalbii jedha. Kitaaba kana kan barreesse Umar Al-Faaruq Sheekh Aliyyeeti. Anumaa jechuu kooti. Wanni ani onnee irraa gara onneetti jedhee jecha sanis wanni ani asxaasa wanni ani fayyadamuu barbaadeef onneetu irraa wanta silaana keessa jiru waan hawaasa keessa jiru wanta argee onneen tiyya fudhatteef waan kana wanti dogongoraallee waan jiruuf wanni sirriillee waan jiruuf waan dogongoraa yoo ta'e hawaasni irraa deebuu danda'a waan sirrii yoo ta'e ammoo wanta san itti fufuu danda'a waan jedhu mata dureelee adda addaa kan keessatti of keessa qabatu onnee tiyya irraa gara onnee hawaasaatitti kennaadha jechuudha. Kennaa kan jedhan kana onnee tiyya irraa gara onnee hawaasaatitti kennuu barbaadeeti. Waan akkanaati jechuudha kitaabichi yeroodhaaf as jira. Isa kana kitaabni isa kana. Sirriitti ogeessi kaameraa keenya akka fudhatuuf akkanatti nu qabe. Kitaabni kun maal irratti xiyyeeffata? Maal of keessaa qaba? Egaa kitaabni wanti inni qabu waan hedduudha. Mata dureelee amma 57 irratti fakkaata. Mata dureelee 57 ol irratti hundaa'ee barnoota amantii of keessaa qaba, barnoota hawaasummaa of keessaa qaba, barnoota biyyaa of keessaa qaba. Ammas waa'ee aqiidaa islaamaa bu'uuraalee islaamaa keessaa wantoota nama barbaachisan waan hawaasaaf faayidaa qabu jedhamee abdatame as keessatti qabate. Namoonni yeroo hedduu wanta tokko dubbisee dhaabbachuu danda'a, hiifachuu danda'a. Walaluun ammoo nama ni fachiistu. Wanta saniif walalootti illee fayyadamee akka namni walaloollee dubbisee booda boqonnaa san booda dubbisa kaanitti illee fufu mata duree jalqabaa irratti walaloo godhe itti aansee ammoo wanta waan saniin deeggaramuu danda'u qur'aana godhe itti aansee hadiisa godhe itti aansee jechoota ulamaatii fi hayyoota islaamaa wanta silaan jechaa jiru kana irratti waan konfidensii gahaa argatee irratti hundaahu ani as keessatti itti fayyadame jechuudha. Mata dureen tokkochi waa lama sadii of keessa qabata. Walaloo, jecha quraanaa, jecha hadiisa, jecha hayyoota amantiidhaa akkasuma jechoota hayyoota uummata biraa irraallee ta'an amantaa islaamaa qofa osoo hin ta'in waan kana deeggaru jechoota hayyoota biyyoota Awurooppaa irraa ta'e biyyoota Ameerikaa irraa ta'e wantoota waan san deeggaran jechuudha as keessatti hundaa'e ture jechuudha inshaallah. Kitaabni kun qabxiilee sadii irratti hundaa'aniiti jechaadha kan barraa'an walaloo fi akkasumas seenaa akkasumas ragaa qabatamaatiin kan mirkanaa'e
kitaaba sadii kitaaba tokkotti barreessite jechuudha miti. Akkas wal amma kitaaba garii walaloo ta'e walaloo qofaan cufama. Yoo ragaa wanta tokko irra barbaadu Qur'aanuma fi hadiisaan cufama. Ammoo wanta kanneen gaggabaabinaan jechuu akka namni information san karaa malaafaadhaan akka ragaa qabatamaatti jechaadha. Akka ragaa qabatamaatti information gaggabaabisee akka namni as keessatti argatu waan moor ta'e ammoo kitaaba guddaadhaa argachuu danda'a. As keessatti wantoota silaa kitaaba hedduutti keessatti argamuu danda'u karaa gabaabinaatiin akka hawaasaaf fudhatama qabu namni tokko yaadu Qur'aana irraa mee ragaa himii ittiin hadiisa illee si barbaada. Hadiisa irraa illee yoo ittiin jechoota hayyootaa sirraa barbaada. Wanta san hundarraayyuu mata duree takka irraa barreessee akkasitti akkana jira jechuudha kitaabni. Maarree dargaggoo Faaruq kitaaba barreessuun waan baay'ee guddaadha. Kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu si kakaase ammoo maaltu fakkeenya sii ta'e? Kitaaba kana barreessuudhaaf wanti na kakaase duraan warraa kitaaba barreessuu yaada qaba. Duraan irraa ni yaada gaafa takka yeroo san Sheekh Dr. Haji Muhammad Amaan Haji Adam Abbaa Jamaa irratti qara'aa ture. Ganda keenya sanitti galee yeroo san hedduullee waa kitaaba matni afran qaree malee guddaan qaraane dhaqee abba kitaaba baasuu barbaadaa jedheen abbaa kiyyaan. Deem gurbaa maalati kunoo sheekni ati irratti qaraatu kitaaba baasaa hin jedhan ati maaliif ariifatte calas gurbaa baradhoo manaan jedhan. Amma ani waa teknoolojii kanallee akkasitti quba hin qabu. Abba akkamitti akkana naan jettan sila bar faranjiin ji'arra deemaa jirti jedheen. Faranjiin ji'arra deemaa jirti an kitaaba barreessuu dadhabaa jedheen. Naana hin ta'u barachuu qabdaa dirqama ammaaf barachuu qabdaa yeroon kan barumsaati malee kitaaba miti naan jedhan inshaallah itti geettaa naan jedhan. Garuu waan sanan abdii ofirraa hin kunne akkasumatti yaadaa ture eega biyya kanas dhufes namoota kitaaba babbarreessanillee arga ammas namoota waa babbarreessuu hubannoo qajeela qaban kana waan garii dirqama nama amantaa irraallee fudhattu waan hiriyaa kee irraallee fudhattutu jira waan nama waa dubbisu irraallee fudhattutu jira namni hiriyaa gaarii yoo qabaatti waan gaarii siif ta'uu danda'a. Sanumaaf wanni sun sammuu xiyya keessaa hin banne kitaaba barreessuu kan walaloo hedduu barreessee waraqaa 200 ol barreessee qaba. Konferensii adda addaa irratti nu dubbisa bakka waldaa adda addaa irratti yeroo affeerame nu dubbisa. Saniif ani waan kana kitaabatti yoo jijjiiree akka da'awaatitti illee akka barnootaatti illee kitaaba jechuun ilmoo du'uu hin dandeenye wanta jedhu sammuu keessa seef godhee ilmi yoo sirraa du'e kitaabni waggaa 1000 boodallee nu mul'ata. Barreessi namoonni waan kanarra na kakaasan ammoo akkuma isin jedhe abbaa kootii fi akkasuma obboleessa koo Ahmed Sheekh Alii naan jecha barnoota irratti na jajjabeessaa ture. Itti aansee nama wahiiti nama ajaa'ibaa wahiiti. Huzaifa Saifuddin jedhama. Shaggaa baadiyaa jedhama. Shaggaan baadiyaa kun yeroo hedduu waa dubbisa. Waallee barreessa. Kitaaba hiiboo deebii dhabe kan jedhu barreessaa ture namni kun. Anuma jecha. Sila namni kun na babbarreessee dubbisee barreessuu qabdaadhaan jedha waan kitaaba barreessinaan jedha anis sabuu maashaallah jedhee hamileen inni naaf kaa'e suni shaggaan tanuma keessaa kama simaa jechuudha nama beekne TV kee irratti haasaara akkamiin namni si wallaalaaf beekaa irraatti dabse. Yaa normaalee an har'a akka gaazexeessaa tokkotti dhiyaadhe malee shaggaa baadiyaa ta'eetiin miti. An hojii kan kee maal akka ta'es beeka dhugaa dubbachuudhaaf daawwattoota keenyaaf tarii ammoo hawaasa biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis hojiin kun maal akka ta'e Umar Faaruq ammoo eenyu akka ta'e isa kana ibsuu barbaanneeti ani gama kootiin nan beeka. Gama qabxii keenya isa baay'ee ijoo ta'etti gad dhufuudhaaf egaa kitaabni kun gama hawaasaatiin illee kitaaba akkana eeggamaa jirudha. Atis ammoo ijoollummaarraa kaateetiin kitaaba kana kan itti ifaajjeetiin gulaalchistee har'a maxxansiisteedha. Marsaa Feesbuukaa irratti akkan odeeffadhetti qaamni ta'e tokko kitaaba kan kee kana maqaa jijjiiranii propagaandaa adda addaa akka oofamaa ture kan odeeffadheedha. Waa'ee sanaa gabaabumatti mee waan irraa naa ibsitu jira dargaggoo Umar Faaruq. Galatoomii shaggaa kitaaba kana an kan barreesse waggaa takka ol irratti ifaajee halkan irratti hirriba dhabee iddoo takka irratti miidhamee sooftiweeriin kitaaban barreessitu buusu si barbaachisaa kan mallaqa si barbaachisutu jira
nama adda addaa gaafachuu barbaachisaa barreeffama keessattuu nama yeroo jalqabaatiif kitaaba barreessu hedduu takka isa miidha. Kitaaba kanaan kan barreesse maqaa isaa kan baase onnee irraa gara onneetti jira. Kitaaba kana baasee yeroo an beeksisa hojjedhutti hawaasni islaamaa hedduu takka gammadee jira. Hawaasni islaamaa illee waliif sheer gochaa ture. Akkuma namni si jaalatu hedduun jiru namni si jibbullee yookiin ammoo hojii keessan ka tuffatullee yookiin dhimma dhuunfaatiif si jibbuu danda'a yookiin dhimma hawaasummaatiif si jibbuu danda'a yookiin akkamitti inni waan kana ani bakka kiyya bu'ee hojjechuu danda'a waan jedhu nama akkasitti cinqamutu jira. Yaani hundayyuu kennaa adda addaatiin rabbiin uume jechuudha. Kitaaba sananii kan barreessu onnee irraa gara onneetti jedha. Garee tokkotu ture inni jira namni hunduu ni beeka. Garee ummata al-ahbaash jedhaman. Gareen kun yeroo hedduu hawaasni islaamaa jarrillee islaamumaa dhimma adda addaa irratti wal dhabbiin hedduun ummata islaamaa jidduutti ka'ee uummanni islaamaa hidhamee rakkoon hedduun irra gahe. Jarrillee waan kana hedduu ummata keenya sheekolee adda addaa akka Ahmadiin Jabal, Abubakar, Yaasin Nuuruu ulamaa gurguddoo biyyi keenya qaban hiisisaa kaan biyyarraa baqachiisaa turan. Egaa Dr. Abiy muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhufanii uummata islaamaa kana waa'ee wali araaraa hojjetanii warra majlisul aalaa kan amma Finfinnee irratti abbaa biyyummaa fakkaatanii hojjetaa turan sanniin muummichi ministeeraa araara buusee koree kaan irraallee koree 9 nama hojii raawwachiistu 9 eega inni uume waan kan inni hojii jalqabe bu'uurri majlisul aalaa sun addaan bittinnaahuu jalqabe. Yeroo kana jarris wanni hojjetan duraan Facebook irratti naasaan gareen warra Habashii kuni ilaalcha ofii waan yaadi isaanii waan amantaa isaanii kana gara social media toora miidiyaa hawaasummaa irratti gad lakkisuu jalqaban. Waan kana uummanni hawaasaa ammoo yoo dhimma dhuunfaatiif lole malee dhimma amantaatiif uummanni islaamaa Facebook irratti keessattuu namni Oromoo wal lolaa hin turre. Saniif ani jarri barnoota kana barsiisuu jalqabnaan wal mormii akka daarektii hojjetan na waliin hojjetan jara gaafadhee ture keessaanillee namallee itti ergee wanta kana toora miidiyaa hawaasaa irratti akka gaafiif deebii direct walii gootanii direct otoo hin taane gaafiif deebii waliif goona anis Facebook qabaa page kiyya irratti kootu na hordofi jedheen okay hayyee jedhanii jalqaba didaa turanii booda ammoo namnis itti ergee jennaan okay hayyee jedhanii dhufanii yeroo afur gaafiif deebii wal mormii san jara waliin godhe guyyaa jalqabaatiyyuu nama 500 ol yeroo nuti haasofnu sanitti sakandii san keessatti nama 500 laalaa ture. Namni koomenti gadi nama 23 ol yaada jalatti jechuudha. Kan viidiyoo sallaallee nama hedduudha. Jarri sun akka hin taanetti jechuun jarri haasaan sun wanni jarri haasaan sun guutumaan guututti harkaa fashalaa'e. Gama hawaasaatiin jecha koomentii deebi'uun jecha harkaa fashalaa'e ammas ragaaleen isaan deemaniin wanna an haasoo fi waan quraana irraan itti himuun achi jalaa laaffatee ture. Gaafa san irraanatti aarii qabaa turan. Suuraa kiyya balleessuu, eeksii irra kaa'uu yookaan immoo bineensa adda addaatitti fakkeessanii wahaabiyyaa waan adda addaa darasaa xixiqqoo waan adda addaa jechaatiniin maqaa adda hin taane naaf baasaa turan. Ani ammoo wanta san irra hin kaa'anne viidiyoon san jara wajjin akkasii mormii hojjedhee jarrillee achumaan Facebook amarraa badan guutumatti iyyuu barnoota duraanillee cufanii ijoolleen sunniin warroon na mormaa turan sun Facebook gadi dhiisan. Viidiyoo sanniin toora miidiyaa hawaasummaatiin YouTube fi Facebook kiyyaa kan namni gadi dhiise waan adda addaa bakka hedduutti kan namni daawunlood godhee gad dhiise ilaalee yoo xiqqaate view nama 657 ol qaba. Viidiyoon sun jechuudha. Nama 657 oltu viidiyoo sallaale ka'anii YouTube fi Facebook irratti adda addatti search godhee laale malee sanii ol ta'uu danda'a. Garuu kan laale nama 657 oltu viidiyoo sallaale yaani qixxee miliyoonaati olii jechuudha. Waan san hunda jarri aarii hedduun irraa qaban gubatanatti qaban. Silaa ergaan suni bakki inni dhaquu qabu anuma qofa arrabsuu qaban ture. Yaani saree ofa irraa jedhanii gara hawaasaallee osoo jedhanii normaal garuu isaan anas xureessanii maqaa hawaasa kitaabni sun bira gahuu danda'ullee gara sarootaa saree irraa gara sarootaa jedhan. An kitaaba kan barreesse onnee irraa gara onneetti. Jarri anallee saree godhanii hawaasa bira gahu sanillee gara sareetitti jedhanii barreessan. Kana jechaan
holola kitaaba maqaa kitaaba keetii balleessanii akkasumas hawaasas burjaajessuudhaaf hojii otomaa beekamu dalagameedha jechaadha. Hojii osoo beekamu ammallee duula waan kun akka hawaasni illee kitaaba kana argachuu hin dandeenye waan propagaandaa lafa jala qophaa'ee yoo inni waan akkana hojjete akkana irratti hojjennaadha malee osoo kitaaba kana kan jarra bira gahu taate osoo kitaaba kana kan argan taate xiqqoo isii wanni ati yaaduu qabdu maal inni kitaabni kuni rakkoo akkana keessaa dubbisaniitiin hawaasatti himuu danda'an. Kitaabni iyyuu jalqaba hawaasa bira hin geenne kitaabni illee hin barreeffamne waan kitaaba keessaa keeyyata kitaaba keessa jirullee hin argine wanni takka wanni kitaaba keessa barreeffame hin jiru. Jarri akkanumatti lafaa ol ka'anii sammumarraa kitaaba saree irraa gara sareetitti kitaaba kana hin bitatinaa wanni as keessa jiru waan badaadhaa waan wahabiyyaan barreessitee waan akkanaatti jedhan garuu kitaaba kana keessa kan jiru ana qofatu beeka. Anaa fi namoota naa gulaalan ulamaa'ii gurguddaa doktoroota hayyoota islaamaa qofatu beeka kan akka ustaaz ramadaanii fi akkasuma doktor liwaa'ul islaam sheekh jaabir fa'atu beeka malee namoonni biraa kan beekan hin jiru. Kitaabni onnee irraa gara onnee jedhu kan ammasiin barraa'e kuni gulaalameera tarii immoo gulaalameera yoo ta'e eenyuun fa'atu gulaalee ulamaa'ota kamiintu gulaalee daawwattoota keenyaaf ifa nuuf godhe. Namoota hedduudhaaf ergee ture namoonni qubee afaan oromoo gulaalanis jira. Namoonni ammas keessoo isaa kitaaba boca isaatii fi akkasuma haala isaa itti gulaalanillee ni jirani. Namoonni kitaabni kun jechoonni an fayyadamee fi ragaaleen an fide walitti sirrii ta'amoo sirrii hin ta'u jedhanis ni jiran. Sanniin keessaa Sheekh Ramadaan kan jedhan Saudi Arabiyaa jiraatanii akkasuma Dr. Liwaa'ul Islaam yookaan ammoo Sheekh Safiirul Islaam Sheekh Jaabir kan jedhaman Saudi Arabiyaatti barnoota aalima guddaadha barsiisaa turanii isaan sanittis ergee guyyaa ji'a takka akkasumatti fakkaata isaan bira ture akkasitti ilaalanii dogongora adda addaa wanta jirullee keessaa gulaalaa kan salaa jechuu qabu kan itti guutu qabu itti guutaa kan irraa sirreessu wanta na gargaara rabbi isaan irraa jaallatu waan akkasiitiin gulaalamee jechuudha. Jarri kana hundaa hin argine garuu warri ijoolleen amma ahbaashtunneen akkanumatti wanta kana ture maqaa xureessaa namoota achi keessa hojjetan kanallee namoota kitaaba kana gulaalee hin laalle wanta akka wanni irraa jarri argan hin jiru. Akkanumatti propagaandaa lafa jala kaayyamee ture duula bananii garuu kana namoonni hawaasni keenya ni hubatan jedhee yaada inshaallah. Gama qabxii kiyya gama dhumaatti adeemna. Kitaabni kun yoom hawaasa bira ga'a? Haala sirni eebbaa qophaa'ee jiramoo haala kamiin hawaasa bira ga'a yoom ilaata? Kitaabni amma guyyaan isaa dhiyaateera fi beeksisallee hedduu hojjetamee hawaasa hedduutu irratti hirmaate jedhamee yaadama. Ulamaa'inis biyyoota adda addaa irraa biyya Itoophiyaa irraallee kan akka ustaaza keenya beekamaa jaallatamaa fi kabajamaa Sheekh Raayyaa Abbaa Maccaallee toora iskaayipiitiin yookaan immoo viidiyoo haala ta'e tokkoon ni hirmaatanii inshaallah. Ammas ustaaza munashid injiinar Abdurrahmaan Huseen, ustaaz Ibsaa Hasan, ustaaz munashida Kamaala Hebboo akkasuma Yuunaayitid Kingdom irraallee Dr. Yusuf Nuuree Dammaa Abu Sheekh Abu Maahi biyya kana irraallee hayyoonni Oromoo gargaaruun beekaman kan akka hayyuu Abduu Qaadii Abbaa Jabal ammas imaamu Musliima Oromoo Jarmanii kan ta'an as Sheekh Huseen Ahmed illee ni hirmaatanii ulamaan gurguddaan biyya kana jiran inshaallah hunduu ni hirmaatan jennee karoora qabne. Guyyaan eebba isaa ammoo Noovembar 9 2019 ji'a itti dhufu kana jechuudha. Ji'a dhufu kana gaafa guyyaa 9 Noovembar haala kana fakkaata. Egaa daawwattoota keenyaa kitaabni onnee irraa gara onneetti jedhu kan dargaggoo Faaruq Sheek Aliitiin barraa'e kuni kitaaba wantoota baay'ee of keessaa qabu walaloos ta'ee ragaadhaan ragaa hayyootaatiin kan mirkanaa'edha. Kanaafuu kitaaba kana hundi keenya akka bitanneetiin dargaggoo keenya kan lafaa dhufaa jirus cinaa dhaabbannu gamanumaan gama Saannatee Istiidiyootiin kabajaan isin gaafanna isinii dhaamna jechaadha. Dargaggoo Umral Faaruq otoo sagantaa keenya hin goolabiniin duratti dhaammannoon ati yookaan waamichi dargaggoo yookaan hawaasa Oromoo qeerroodhaa fi qarree akkasumas hawaasa Oromoo Muslimaa akkasumas hawaasa Muslimaa kamuu tiif dhaamsi dhumaa kanatti dhaammachuu barbaaddu maaltu jira? Jaraasi filadha. Dhaamsi dhumaa kan dhaammadhu kan guyyaa san dhaammadhu osoo hin taane kan osoo guyyaan sun hin gahin dhaammadhu hawaasni keenya
kitaaba kana yookiin bitachuudhaaf yookiin waan adda addaa qofaaf osoo hin taane kitaaba kana barnoota isaa qofaaf na fayyadaa, ilmoo kiyya fayyadaa, afaan Oromoo dubbisuudhaan haa ta'u, walaloo irraa barachuudhaaf haa ta'u, amantaa irraa barachuudhaan haa ta'u, hawaasummaa irraa barachuudhaan haa ta'u jedhee waan akkasii sammuu keessa seef godhee hawaasni guyyaa san dhufee waa hundaanuu dhufanii kitaaba kana fudhatanii du'aayii guyyaa sanii dhageeffatanii, da'waa guyyaa sanii dhageeffatanii, dhiiraa fi dubartii, qeerroof qarree osoo hin taane osoo hin jenne hundi isaaniitiyyuu irratti guyyaa san argatanii waan sila argamanii waan sila barbaachisu haala da'waan sun itti deebiinu bira dhaabbachuu akka hin irraanfanne guyyaan sun guyyaa hedduu tokko namatti tolu. Hawaasni hedduun namoonni sagantaa hojjetan, namoonni walaloo adda addaa dubbisan kan akka shaggaa baadiyyaa faatis illee shakak jedhaa dhufaa gaafa san namoonni duraan isin beektan namoonni jajjabni ni argama jennee yaadna. Guyyaa kana sagantaa akkanaa kanarratti namni wal bira yoo dhaabbatee waliin gammadee wal gammachiise waan hedduu takka akka seenatti ol kaahamuudha. Guyyaa san nurraa hin hafinaati. Dhihaadhaa hirmaadhaa inshaallah guyyaa san akka gaariitti akka bashannana akka yaadame walitti akka ta'u abdii qaba. Hawaasni keenyallee ammoo akka guyyaa san hin hafne dhibbarattis jechuu baadhu garuu abdii guutuu irraa qaba inshaallah. Gaaffii tokko isa dhuma otoo hin goolabin dura. Amma booda Faaruq irraa maal eega hawaasni kee? Kanuma qofa hojjettee dhaabbachuu barbaaddamoo amma booda maal sirraa eegu hawaasni kee? Kitaaba kana booda akka yaada kootiitti kitaabuma barreessuudha. Amma fuulduraaf yaadni kiyya gara biyyaatti illee imalee kitaaba gurguddaa hamma danda'ame tokko hamma umrii kiyya ulamaa gurguddatu jiranii kan biyya keenyatti sagalee dhabanii sagantaa ofii san dubbachuudhaan haa ta'u waan adda addaatiif haa ta'u sagaleen isaanii gara hawaasummaatitti ol hin bahin hedduutu jira. Ulamaa kanneen irraallee kitaaba barreessuu yaada. Waan adda addaa kitaaba gurguddaa kan waa'ee amantaa irratti hundaa'e, kan waa'ee biyyummaa irratti hundaa'e kitaaba gurguddaa hamma dandeettii xiyyaatiin kitaaba barreessuudhaan mileen kiyya kan of dura. Amma waan rabbi jedhu hin beekne rabbiin inshaallah caaltu nu waffaqu jenna. Egaa dargaggoo Ustaaz Umar Faaruq gaafiif deebii keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabna. Gaafii turtiin ufaana gooteef immoo baay'ee galatoomii siin jenna maqaa daawwattoota keenyaatiin. Yeroo biraatti gaafiif deebii biraatiin ammoo walitti deebinetti gamanumaan nagaa sitti dhaammanna. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota Saannatee Istiidiyoo kanneen iddoo garaagaraa mana keessan teessanii nu hordofaa turtan hundumti keessanuu gaafiif deebiin dargaggoo Umar Faaruq bin Sheek Aliyyii wajjin taasifne kanumaan goolabna. Sagantaa keenya kan birootiin hamma walitti deebinutti gamanumaan nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.